qabda fi masoota keessa namni duula dura dhaabate tokko si baay'ee galatoome. Galata irraa ustaaza kenna. Viidiyoon eegamoo gareen sirratti duultellee kutanii naa erganii haasaa keellee naa erganii viidiyoo hedduutti kukutamee na bira dhufa baay'ee caqasee waliin hin ga'u. Waliin fagaanne kaasila wallaahi hadiyyatu siif mala dhugaa rabbi. No matter sheekha nuti dhugaa nuti fakkaatara bineensaan ganna hadiyyaan barbaadu. Gaafa duraa tokkollee gaafa yexilaachaa waree sanillee haasaa waliin goone nu waraabanii turellee beektaa. Yexilaachaa waree sanirrattillee dhuftee ati kan beektu amaariif akkana siin galiin jettee haasaa na gooti. Namni hedduu na bilbilee haasaa kiyyaaf keessan boon asli kan akkami kooyi akkami si jaalata. Si asliin kun moo akkami naan jedhee namni keessallee natti dadawwalee. Dhagaawataa ture. Laakiin namni na beekullee namni na beeynellee waan itti mul'atti beeyta. Amma namni na deeggara fakkaatu hedduu. Laakiin dhaabbannan qaban istiqaamaan qaban hosi bira dhufan abshir sirrii jirta naan jedhu yookaan immoo gastii namaa keessa deemanii waa haasa'u. Kanasitu ergaa jiraa? Anaame diimaa ittidha. Tawanna qabee galaa ta'uudha. Kuroo amma achi garuu bakka takkatti si waan ati na deeggarte caalallee waan ani itti gammadu maali? Jijjiiramuu dhabuu sagaleen neegetti kabiraan arga'uu dhabuu kanatu na gammachiisa. Hatta nama gurguddaa ustaaza ciccimaati jettuuntu amma bari miidiyaa kanarratti maali beektaa wanni dooktarii gurraacha kanaaf nama biraa adda godhumaa inni anamma beekamaa yoo waan wayii dalagee waan san irratti mormiin ka'e yoo durallee waan san sirriitti dhageeffachuu dhaqee irra deebee dhaqee waan san sirriitti dhageeffatta. Dhageeffattee waan hiika waan saniitiif waan itti godhaa jirtu kanaaf amala kee ka duriin wal bira qabee ilaala. Sariidhaadha waan natti fakkaate dhufee dubbata. Itti xiinxalii dhageeffadhee waan san dhageeffadhee waan sana dhageeffadhee ergasii ka'e. Kanaaf garaagarummaan amma ani dhuguma rabbiitti wallaahi guyyaa muuziqaa yexilaachaa sani yexilaachaa horii akkanuma akka madi miskiina kiyyaa wallaahi waan kana mormatti jibbuun fedhe malee hiikayyuu hin beeku sheetichi wanti kun akka hondoo ta'e. Akka ka mazmurii ta'e hin beeku yoo jedhee bakka akkanumatti hin beeku namni tokko baroonni kompeetiin gootu kun. Abaaboo takka. Akkas ta'e. Gaafsa haasaa waliin ta'u paartiis haa ta'u anything. Waan itti nuti fakkaateraan deeggara malee bu'aa yookiin faaruu barbaachuu fi amma murtiin du'aa sun akkam ta'e maa duudhaaf darree isin. Amma lamaan baay'ataa waan qabdan kenna. Wallaahi murtiin du'aa tokko irraa dhiisanii lafarratti wama mari'ataa jiranii hin beeyne agarsiisa wallaahi. Waan inni itti bu'u. Galatoom. Maaqabiin isinirraa ka'uun oolu godhaa silaa yoo naqaate isin ajjeesan. Maaqabii waan ka'ina fakkaatara. Taaf godhaa fi kashee isin dagate sila warri yookaan akkasii isin sappoot godhuun. Taaf godha amma nama du'a jala baraarame. Du'a kana baraaramuu kana dhabdatini barsilaa hin du'a maal goona geemitti kennina keessaa baafatu nan. Wana du'a santu gurra bu'ee uummata batabboo. Nah nyaatu si jala tare dabiliin na jala tare. Aba sadi tabanna jabaadha. Abbooga wallahi baga taate dubbiin baga taate fira diina deebee nama immoo ijjannoo qabu. Nama gamsaa ibummaa namaatittu dhugaa biraa gadhaabatu hedduu adda baafne beeyta dhugaa siin jedha. Nama hoo itti bilbilee maana raadee xaboo dubbiin jabaattee jennaan si waa kaadde naan jenna. Hiriyoonni keessa dubbiin jabaatee
qabattee nana nisumaan beeku jedhee na dhiise abboon. Garuu waa hedduun dabarsine alhamdulillah. Akka dheengaddaatuma bariite bariisantu amma. Amma isin namoonni online irraa baddanii turtan yeroo dheeraa maallaqumarra baddanii baga nagayaan deebitanii maaliif baddan mee intervii isin goora yoo hawaasni keessan baay'ee isin jaalatu akkuma kan isin jibbu jiru kan isin jaalatu jira. Warra sagalee keessan yoo hin dhageenye nyaata dhugii irraa gad internet jira. Erga online kanarraa fagaattanii asii dhuftanii isiniin ijoollee bohaarsuu dhiiftanii namni jechoota keessan kunoo jechoota gootaa keessatti isinii galmeessan fakkeenyaaf Inzil Baqaraa kun isintu fide amma yoo isin duutanillee seenaan keessan hin du'u namni hundi Baqaraa waliin jira biyya Arabaatirraa haga biyya Baayilaweetti Itoophiyaa haga Somaaliyaatti Ameerikaa haga Kanaadaatti Yuurooppii kan hunda keessa warri tiktookii hundi isaa Inzil Baqaraa jira. Inzil Baqaraa kana namni yeroo jalqabaate jedhee abba dubbiin ka dhugaadha jecha keessan jechuudha namni hundi Inzil Baqaraa waliin jira. Isin jechuudha seenaa biyya TikTok keessatti nama jecha Oromoon hundi jaalatu. Kana lamaan nuuf uumtaniidha jechoota birallee baay'ee yoo qabaattani kana eenyu nuun haaluu jechuudha. Eessa baddanii maa baddanii baga deebitanii mee baatii lamaan sadiin darban kana eessa baddan uummata keessan isin jaalatu jala. Maali waan ati jettee fi seenaa lafa keette Baqaraa kana namni haaluu waan ati jettee waan yaadachiifte mana Abdii Muktaar Abdiitii fi gurbaa amma Kaayiroo isin bira jiru kan. Abdii Muktaar. Abdii Muktaar Shukriin achi jira artistii Shukrii. Yoo ana olgalchi jedhe Ziinzoon achi jira ol nagalchanii jedhe sheeticha kana ka Baqaraa namaa jedhu sanii hin beekanaan jedhe. Ani feemasii ta'ee jedhe jechi kiyyatuun feemasii taate ka artistiin guddaan kunillee nam beekuu danda'e waan kana jedhe baay'ee sammuu keessa na deddeebi. Inillee jecha dabalataa namni istiidiyoo dhaqee sirba baasee barreessee ta'abii guddaa keessa dabree ittiin dhageetti argataati jechuma takkatti ol fuutee namni ittiin si'annoo jedhee waan kanarraa dubbate. Kun egaa diinnuyyuu waakkatu kana Inzil Baqaraa yaa Baqaraa jechuu kana jibbullee giddiin fudhata kun xiyyaanillee akka namallee namni waliin jedhullee fedhu beekte mana warra soddoota gidee tokko yoo an seenu namichi Baqaraa jedhu sun dhufee Amaaranya alchilii mindeessoo Amaaranya minaan jedhe onna harkisanii fa'aa seenuu didameeta. Seenuu didame hatta warrumaan namnummaan afaan kana dhageenyellee waan kana barate wallahi irra haaluuf hin jedhu kanaan dhugaa jirtu wallahi. Famous ta'ee jechi kuni ittillee yaadannollee miti hagana taallee mubaarak galatu taallee jenne amma gaafii ati na gaafattee fi maa baddeeni way gaafii qabaaree ofuma gaafatte malee waan nu balleesse haala girrigirrilee ni jira. San dura moodo girigiriin hin ka'ini akka tasaa ta'ee nama biyya Arabaa jiru nama konkolaataa oofu haadisa ta'ee haadisni suni xiqqoo haala hojiitti irratti haala yerootti irratti miidhaan irra uume. Duraan makiinaa teennan lafa daqiiqaa 20-30 deemnu amma ka baasan deemtaa mushawara gara garaatiin deemtaa sa'aatii namarraa fudhata. Odumaa sanitti illee jirru ka yoo xiqqoo dandamadhe an jedhee jedhu silaa ani beekika beente naa sirbu aalimni haa sirbu qeessi naa sirbu abbaan fedhe haa jedhu ani jecha sallaala malee abbaa fedhe san illaan. Mubaarak, thank you. Jecha san waan ittiin fayyadamne nama baase kun eenyu waan kana fayyadama fedhu muslima ta'a fedhu nama biraa lamaan baay'ee itti fayyadama. Eegaatti osoma taa'ee yaadu namni wayiitti wal lollee akkanuma haasofne. Araarsa okko beekshee fooloo naa godha haye. Jennaan inni
Shandaddaaqaa sannaa dhufte sirbi shandaddaaqaa shanas geenne jedhu suni ka artistii keenyaa sun naa dhufte beeyta. Kebeeki na taa'ee. Lamaan gifti mashkuula singoliin caqasi kanan inu dhageeffata nama baay'ee si bira jira. Achuma fakkaree viidiyoo wayii ka waraabame qabaa. Amma yoo akkanatti manuma taa'eetiin nama biraatti irratti Mubaarak thank you. Habiibi Qaali thank you. Namni illee itti dhiyyu gurralleen argatu jedheeti. Viidiyoo waraabamaa kanarratti wanta san hojjedhee gadi dhiisee ani yoo waan jedhirraatu yoo arrafee ol ka'u addunyaan kun addunyaan baxamte addunyaan akkan jirretti jirti akka isin argitan sanii yoo ani rafee xiqqoo ka'u garee bakka lama wal qoode kun du'a jedha kun hin du'u jedha. Kanumatti uf arge ani riba ol ka'u. Egaa immoo wanni nu balleesse kanniinu bakka miliqullee yaallee jirra itti milkoone duuli las jedhee jennaan miliqurraa hafne su'uudiyyuu gadhiifnee dhabne akka yaalitti. Kanuma sababni wanni miidiyaadhaan nagaatti. Amma nagayaan deebitanii bira gara miidiyaa? Sababni sodaa haala nageenya kiyyaa wanna sodaachisu hin jiru. Haaluma jireenyatitu yeroo biizii na godhee yoo irraa duubatti wannoo jedhe malee wanni na ittisu hin jiru wanni rakkoon bira sodaan bira hin jiru. Jaafii shantamaa kun araarsoo fi kebeek fooloo na gora baala. Anallee fooloo tolcha anallee warra achi jirtanis warra as jirtanis warri fooloo nan godhin. Labsiin tokko labsamee ture akkuma du'a kiyya labsan bira dhaqinaa fooloo guuradhaa jedhanii namoonni hedduu namni baay'een irratti dudubbatee ture. Laakiin foolooleen hin guuratamne anillee hin duune daran inumaa xiiqii keessa galaatii fooloo kiyya kana yeroo gabaabduu keessa 100 galcha. Warra achi jirtanillee fooloo na godha. 70 jechaa turtan amma 70 galan gara 100 ol siifataa jirtu barsheek. Bari siimatamarratti baay'ee jirtu guyyaa. Bari gaafa guuradhaa jedhan san 64 irra jira. An dhuguma seewayii 500tti ganna deebisanii laayivii ma ittiin seenuu danda'amu jedhee. Laayivii ma tokko hin qaba 7,000 ofirraa qaba kanumaan seena jedhee anaa itti yaade. Inni oluma deemaa jira iyyuu kalaasi namni narraa fudhate hin jiru inumaa iyyuu 70 wayi galeera. Amma 100. Soogii kanarratti amma shamarran immoo dhiiraa irreetiin jaalata. Walla ani miilana walla harkaa dhaye ijoolleen ustaaza keenya Qaalii jettee asii boottullee sagalee jaraa yoo naa ergan tana abaartu dhufa amma adda baasuun dhibe. Wallahi saraa dhugaa dubbadha asli asli wallahi dhugaa jedha namuma as taa'ee ustaaza keenya Qaalii dhugaarra jirta jabaadhu naan jedhe sagalee isaa shuut godhanii naa ergan ana abaar. Ijoollee kaasatan rakkoon akkasii suni sagalee nama hedduutti na ergame ka shamarranii daran na aarse na faarsitillee nagar malee na faarsitullee jaruma taasifatillee jaruma. Gurbaan gaafa dhugaalee isin kennee isin iyyisiisee balaa kan hunda isin kaase sunoo quba isin qaba yaa'ii kanatti maal ta'e Umar. Umar leengaddalee leenca xiqqoo san deebisee naa kenne. Iyyitaniire. Ila amma dube bakara amma ni muada amma kingi Umar kingi ufinjele warama laman bayata asli amma muad Kingo Davil Kingo ini bari tagawa de bala nati bante onder bijenale chati ko Kebeki na gargara ka Mubarakin deme na gargara Kingo mo Kingo na gargara Tishid na gargara akka akira taba akira guys wallahi thank you bakara guda to kota chijira shi ma bakara tikana ke ka sibira jiru bakara guda ara jiru Allah wallahi thank you very much lagargani arar soki kebe ki arar so big follow na gora akira ke ha
galatoma dhiiroo haganuma jiraachuun keessan hin jirtanii yunseene sijala tabaru manni keessattuu baqaraani Ameerikaa jiru fi Kaayiroo jiru kun Mubaarak Umar sijaalatanii argite. Mubaarak kennee beeka. Leenca tapha kiyyaaf naa kaayaa jira tapha walisii qabanaan jedha. Taphni kee yoomi? Bartaafni kiyya gaafa shandaddaa kaasan sandura guddaa lamatti ture achiin jige shandaddaa kaasantu shandaqe inni kaansil ta'e. Shandaddaa kaa gadhiisee jennaan lolli ka'ee dhaabe. Amma ati sirba baabnaan sirba muuziqaa gadhiifte wannan sirbi kaansil ta'e. Lolli ka'ee jennaan ani hamilee maaliif kunaa du'u jedha kunaa jiraatu jedha akkamitti waan taphaa dubbadharee bari wallahi namni wayii sodaa nutti naqee nama ollaa keenya baqatee jira dhufaa jira mobaayilatti waraqaan kenname akkanatti odoo nu kadha nu kennine jedhee namni wayii nama bee nutti hime. Ijoolleen itti bilbilan nama amanamu kalaas yoo amma isin sababa kennanuu waan birallee dhufutu malaa hin beeytaati jiru su'uutii kaan namni waraqaan qabne nama bira jiraata. Namni nama bira deemee jira. An dhuftus angara deemu qaba naayyuu waamaniin dhufaa. Adnatti illee oseenan waan na gaafataniin maani tawakkaltu alallah jireetiin ofirraa tawakkale laakiin wanni keessa dabrine way waan xiqqaa ta'e waan xiqqaa miti ba yoo asallaafa malee. Miskiina ko. Edaa waan hin ta'in hin qabdu suma dhugaa rabbi. Asli ittisaalaata kanarratti 82 argisheetu badee kaasee jira shaanaan harkaa fixe malee si agarsiisa. Mukaalama 82 arga yoo rafee ol ka'u. Kuni marri barkuun jirta kun immoo eessa jirta an akkana si godha mee lookashiinii asirgi hin dubbatin ka waan haasa'a. Warri baay'ee bichaan abshiriif naa bilbila kana sodaachisan jiru baay'ee asumaan galateeffatu barbaada. Isaan bare ijoolleen biyya faranjii jira waan biyya faranjii jiraniif dimokiraasiitti amanani. Dimokiraasi naaw abbaa waan barbaade dubbachuu waan barbaade uffachuu waan barbaade nyaachuu mirga qaba. Garuu ijoolleen keenya Afrikaa biyya Arabaa jiran kuni anas si beeka waan an jaaladhu nyaadhu waan an jaaladhu uffadhu gattaa'ii ol ka'ii achi garagalii as garagalii jechuu barbaada. Jilinnat no. Ani fudhu waan akkasii. Namni waan itti fakkaate dalaguu barbaachisaati. Khayrii dalagu rabbi katabaafi sharrii dalagu rabbi isa gaafata. Ana maan shidaa'u yaani ana maaltu nagal jedhi namaa keessa nama dhuunfaa isaayyuu. Laffanuu miti waan fere yoo ta'e ana nan galchu jechuudha. Amma sheekamaan akka sheekamaanitti xuruu wandimmeedha obboleessa kiyya gaariidha. Haga dhufee anan arrabsinetti nan tuunetti sirbuu miti gurra lamaan qabatee yoo danda'e wanni kun sheeka isinirraan bareedu. Aqaamii keessanii zaata keessanii wajii waliin fakkaatu. Wanni isin wajii wal fakkaatu amala gaarii waan akkanaati. Jedhee itti himu. Amantiin ta'inallee itti himii fadhakkiri jira malee uqtuliin hin jirtu bara uqtuliin tare bara jihaadaa san tare. Hin agarre hin qaraane iyyuu bakka akkasii warra qaree kanutti mullee hin agarre anu waggaa 17 gabaradhe kitaabota hedduu dubbisa kitaabota amantii kana. Nama islaamaa tokko kadir beekan uktur khairu jiru. Itti himii yaadachiisi jira. Anamma yaadachiisa tokko namni akka keessanii kun yoo dogoggore akka yaadachiisatti yaadachiisa. Wanta yoo deeggaruu baadhellee murtii du'aa ittiin kennu jechuudha namata. Are you understand Sheikh Kamal? Ingiliznya taakalle? Laakiin sagaleen kee inti kaate maaliif jennaan narratti dawwalanii si baasuu dhadheetuma uummanni masi dhagaya anatu si baay'ee sin dhageenye malee. Erfoon itti suuqii keessaa baasin deebi'a sagalee. Erfoon akka nama dawwalee meseenjaraan dawwalaniitti sagaleen erfoon itti suuqii keessaa baas. Itti dawwalaa iti. Faata itti dawwalaa barsha iti miskiina kan. Kebeeki. Akkaan godhi jette jawwaala.
Thank you. Faaxeen duwidha kutte isheeti. Tap goda guys, nada get to me. Nada get to yote tap goda. Yung karate. Malta Yasli. Quebec. Asli Mbayeyu. Sheeki Malta san. Sika bate male anamiti ati ansindagau amma sinjira sagalenke. Earphone ang kabdani earphone. Earphone kableto din mulu machu payo amma kana payada maja. Yo amma pileto din kana jade. Kete suka munga bu hadisa ni shana amma sirraye bodi sagalenke dagame. Ayye. Sagalee keenya takka dhokatee hin beeku sagalee guddaa qabna alhamdulillah. Sagalee doktoraati ma. Garuu ati akkamitti ilaalte wanni haasa'uun kun osoo dhugaa ta'e ankararraa gore mee maaltu sitti dhagahame akkamiin ilaalte ati garuu taatee kana salphiftee ilaalte moo akka jabatti madaalte? Osoo si ajjeesanii an tokkoon farraa gumaa nyaachuuf qophaa'eera ilma biyyaati. Hindu ammoo ina fajjette tilmaamte garuu. Laa haala duniyaa kana yoo laalu haala mallaqaa kana laalu biyya maqaa keessa jira bakka gaxaaruun isaanii dhoolle si'aa silaa du'aan oolu akka hundattuu kullu nafsin zaa'iqatul mawtii kaa isinillee gara magaalaa nutti himtanii silaa lubbuu namaatu wanni lubbu qabaayyuu duutudha du'uun isaan oolu osoo bada jarrummaan kunuu ajjeesee silaa innillee umri madheerata malee ima du'aa kira isaa shahidee ta'allee anillee gumaa gaafadhee shaqqaladha waan jedhullee yaadee ture uzbillah min shaytaani rajiim maal godha ajee ta'u badhellee Nah, akka mootu yoo akka carraa 500 wayii qabaatanii jirin shortaa kennanii si qabsiisan malee akka si ajjeesuu hin dandeenye immoo dhibbatti hin beekan. Salaam thank you. Salaamii Isuun haa qaallo. Guys, tap Gasti banne tabannama. Akkasitti akka carraa ta'e inda gaaxaamii hono dhugaa yoo ta'u taate akka nama qabsaayaan kenna qabsaayaan tiktookii namni jecha bareedaa baqaraa fi inzilii saba kanaaf gumaache tokko nurraa wareegameetti siidaa kee tiktookii profaayilii irratti sii dhaabu torbaan tokkollee ta'u ajandaa kee kana ho'isuuf yoo dandeenye carraan argame warra tarkaanfii akkasii sira fudhaterraa gumaa nyaachuuf qophii xumuree ta'aa ture. Amma qabsoo gara fuulduraa kan akkam yaadame amma tokkokkii kan akkam hinafamoo rafee ka'amoo boqateetti deebi'amoo bilisummaan qabsoon tun xumuramte itti yaadame. Arada waan itti gori waan nafteessa itti amante nama sodaateen dhiisin rabbi sodaatu nama jechuun dhugaa rabbi nutti ba elaan dhugaa rabbi nama kana abbaa fedhe maan taane kabaji malee sodaatin kabaji kabajaan gaaraa beekta nama guddaa haa ta'u xiqqa biyya hiyyeetti haa jiraatu biyya guddaa kabaji. Kaza bada rafee sodaatin. Gaafa kabajuu ati sin kabajamta. Gaafa inni kabajatan tarkaanfatee sitti himee sitti dhufee ofirraa dhowwu kana dandeetta. Kasanii raafeen waan nabdii si ajajju yoo rabbiin si laaffisee ka'in irratti si ajajje
jajjabeete ajaa'ibata yoo mootuun iddeetiin karaa shayxaana tirasi ajajjalle nullee fanii itti goona atillee fataa jettaa jechuudha. Waan nufsee nafseen tafitti qabatte tokko nama sodaateera duubatti hin deebin. Alaa keefa anta hur mirga guutuu qabda. Beeki tokkokkii tanatti hunda dhufne waa hedduu uummata kanallee hedduu kolfisiifne hedduu gaddisiifne waa hedduu dalayne guyyaa xiqqoo tanatti miilan ammoo rabshaan miilanaa kun hedduu ustaazotallee dhukkee kaasisiisee